walitti bu'iinsa yookiin waraana hedduu keessatti maqaan biyya tokkoo irra deddeebiin ka'a. Iraan biyya guddoo olaantummaa qabdu, impaayera bal'aa turte. Garuu yeroo keessa olaantummaa duraan ture dhabdeetti. Haa ta'u malee ammallee siyaasa naannawa sanaa to'achuuf dhiibbaa uumuu yaalti. Naannawa kanatti diraamaa fi tapha walxaxaa geggeeffamu kan dursitu Iraan. Garuu Iraan maal barbaaddi? Seenaan ishii durii hariiroo isheen addunyaa ammaa wajjin qabdu irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Iraan jaarraa 21ffaa hubachuuf seenaa ishee durii duubatti deebinee ilaaluu qabna. Kabajaa fi olaantummaa biyyattiin ittiin dhaadattu. Eeshiyaa keessaa iddoo murteessaa irratti kan argamtu Iraan madda qaroomina addunyaa duriiti. Dachee Iraan bal'oo kana mootummoonni hedduun wal harkaa fuuchuun bulchaniiru. Loltoonni musliimoota Arabaa yeroo sana naannawa kana qabachuun jaarraa 7ffaa keessa amantii Islaamaa babal'isuu eegalan. Jalqaba jaarraa 20ffaatti wayita Biriteen Iraan keessatti qabeenya boba'aa argattu biyyattiin addunyaa irratti guddattee mul'atte. Iraan koloneeffatamtee kan hin beekne taatus Biriteen karaa kubbaaniyyaa boba'aa guddicha Anglo Iranian Oil Company jedhamu biyyattii keessatti dhiibbaa uumaa turteetti. Bara 1953 US tumsa Biriteeniin ministeera muummee Iraan karaa dimokiraatawaa ta'een filataman Muhammad Musaddiq aangoorraa fonqolchite. Qondaalli kun qabeenyi boba'aa biyyattii jalatti akka bulu erga labsanii booda qoqqobbii hedduun irra kaa'ame. Kanarraa akka ka'e dinagdeen Iraan baay'ee laafe. Sana booda mootiin warra lixaatti michoome Muhammad Reza Pahlavi waggoota 26 rakkoo malee aangoo qabatee ture. Yeroo sana bulchaan kun Tehraan magaalaan ammaa waan darbeef bakka hin qabdu jedhee labse. Ejjennoo mootichaa ta'uu isaati. Hanga bara 1979 yeroo isaa ture. Bara 1979 ammoo gameessa mallattoo biyyattii ta'antu as ba'an. Gameessi kun ammoo nama isaan akka abbaa warraaqsaa isaaniitti ilaalanidha. Lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman battala kana eegaa turan. Ayatollah Ruhollah Khomeini bulchaa olaanaa Iraan ta'uun duudhaa amantiin biyyattii bulchuu eegalan. Namni tokko aangoo fi aboo kana hunda akkamiin akka bulchu yoo yaadan sammuu namaa ol ta'a. Ayatollah Khomeini wayita deebi'an fedhiif ejjennoo siyaasaa isaanii ibsuuf yeroon fudhan. Kun ammoo US guddoo mufachiise. Kanumaan sababa 5ffaa maqaan Iraan waraana waliin ka'uufitti seenna. Dhimma US. Ummati walitti qabamee du'i Ameerikaaf, du'i Shahaaf, du'i Kaartariif jechaa turan. Sababa warraaqsa Iraan biyyattiin mootummaa warra lixaarraa guutummaatti adda baate. Iraan qarqara biraa qabattee michooma warra lixaa dhaabde. Yoo harki warra alaa nu keessa jiraate, nu keessaa soorate, injifannoon keenya ni gufata jecha Ayatollah Khomeini ture. Namoonni jalaa qabuun duuti Ameerikaaf jedhu. Iraaniif US gidduutti muddammi ka hammaate wayita barattoonni eembasii US magaalaa Tehraan jiru dhagaadhaan haleelanitti. Haleellaan barattootaa kun eembasichi guyyoota 444 akka cufamu taasise. Kana hordofee hawaasi addunyaa Iraan irra qoqqobbii hedduu kaa'e. Garuu erga yeroo sanaati Iraan akka Ameerikaan mootummaa Riippaabilikaa Islaamaa hin fonqolchine of eeggannoo gochaa turte. Iraan yoomuu Ameerikaan akka mootummaa ishee fonqolchitutti hubatti. Waggoota kurnaan lakkaa'aman darban keessatti biyyoota lameen gidduudhaa wal qoccollaan darbanii walitti bu'uun dhabamee hin beeku. Bara 2020 walitti bu'iinsa yeroo dheeraa booda jeneraalli beekamaan Iraan Qaasim Suleymaanii Ameerikaadhaan ajjeefame. Ameerikaan akka jettutti haleellaan qilleensaa Qaasim Suleymaaniin ittiin ajjeefame haleellaa ofirraa qolachuuf tarkaanfii fudhatameera. Qaasim Suleymaaniin ajjeefameera. Hokkarriif gochi hamaan isaas goolabameera jedhan yeroo sanas pireezidaantii US ka turan Doonaald Tiraamp. Erga onkoloolessa bara 2023 waraanni Israa'eliif Gaazaa eegalee ji'a 4ffaarratti gareewwan hidhattootaa Iraaniin deeggiraman haleellaawwan 170 buufataawwan isaanii baha giddu galeessaa irratti raawwachuu ibsite US. Haleellaan kun ka isa dura ji'a 4 dura ture dachaa 20 caala. US erga loltoonni ishee 3 ajjeefamanii booda haaloo ba'uuf doorsisuu itti fufte. Kana hordofee ministeera haajaa alaa ka turan Anthony Blinken akkas jedhan. Dogoggora hin uumnu, uummata keenya ni baraarra, nageenya keenyaaf ni dhaabbanna. Saffisaa fi kutannoon hojjenna jedhan. Doorsisii fi dhaadannoon qondaalota US kun ammoo haleellaawwan buufataalee waraana US irratti raawwataman akka hir'atan taasiseera. Iraan baha giddu galeessaa keessatti faallaa mootummaa US ishee cimtuu taatee mul'achuu barbaaddi. Michoota idil addunyaa horachuufis yaalti. Kanaafuu baha giddu galeessaa keessatti diinota Ameerikaatti michoomuu yaalti. Gama kanaan Raashiyaa akka michuu ishee cimtuutti ilaalti. Iraan michummaa Raashiyaa waliin cimsachuuf diroonii dabalate meeshaalee waraanaa hedduu Raashiyaaf gumaachuun waraana biyyattiin Yuukireen waliin geggeessaa jirtu irratti tumsiti. Kana gochuudhaan addunyaa irratti humna ishee agarsiisuus barbaaddi. Ameerikaan gama isheen
Iraan diroonii Raashiyaaf dhiyeessuun waraana biyyattiin Yuukireen irratti eegalte tumsiti jechuun himatte. Tarkaanfii Tehraan Mooskoo waliin hariiroo cimsachuuf fudhachaa jirtu akka ta'etti hubatti US. Kanaafuu kaayyoon Iraan baha giddugaleessaa keessaa US baasuu qofa miti. Bakka olaantummaa US sana ofii isheetiis qabachuu barbaaddi. Garuu baha giddugaleessaa keessatti biyyoonni humna cimaa qaban olaantummaaf dorgoman biroon lama ammoo jiru. Tokko Israa'el. Kun sababa sadaffaa maqaan Iraan waraana hunda keessaa hin dhabamneef. Iraan sodaan ishee inni guddaan US ittaanee Israa'el. Iraan kan isheen waggootaaf neetwoorkii ijaarrattee michoota baay'ifattee akkasumas caasaa ishee biyyoota adda addaa keessatti kan isheen diriirsatteefis kanumaa fi humna haleellaa irratti aggaamamu dura dhaabbatu ijaarrachuuf humni isheen ijaarratte kun Axis of Resistance jedhama. Iraan baha giddugaleessaa keessatti dhiibbaa uumuun olaantummaa ishee mirkaneeffachuuf karaa isheen ittiin deemaa jirtu hidhattoota kanneen akka Hamaas Gaazaa, Hizbollaa Libaanosii fi Huutii Yaman ofitti qabuudhaan hidhattoonni hedduun Iraaq, Siiriyaa fi Bahareen keessa socho'an kanneen Iraaniin deeggaramanis jiru. Hedduun isaanii warra lixaa biratti shororkeessitoota jedhamuun kanneen farrajamanidha. Neetwoorkichi kan yeroo kamuu caalaa qindoomina cimsateera. Yeroo kamuu caalaa humna horateera. Garuu booda kana haleellaa Israa'eliin waan dadhaban fakkaatu. Kun osoo kanaan jiru haleellaa onkoloolessa torbaa booda garuu haalli Iraan akkaan addunyaa ajaa'ibeera. Namuu akkasitti hin eegne. Onkoloolessa torba bara 2023 hidhattoonni Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwataniin namoota 1,200 ajjeesan. Taateen kun seenaa keessatti waraana isa hamaa ta'e Filisxeemii fi Israa'el gidduutti kaasise. Iraan haleellaa sana keessatti akka hin hirmaanne himti, garuu tarkaanfii Hamaas akka deeggartu ifatti dubbatti. Erga yeroo sanaatii Iraan deeggarsa Hamaasiif qabdu agarsiisaa jirti. Amma dhiibbaa guddaa jala ka jiru Hamaas osoo waan baay'een hojjetin Iraan Hizbollaa yookiin miseensota neetwoorkichaa kan biroo US fi Israa'el waliin walitti buuse. Miseensonni neetwoork yookiin garee olaantummaa Iraaniin durfamu kanaa hundi Iraan waliin hariiroo wal fakkaataan qaban. Hizbollaan hunda caalaa humna qaba. Neetwoork yookiin garee Iraan dursitu kanaaf lafee dugdaati. Gareen bara 1980moota keessa as ba'e Hizbollaan kibba Libaanos keessa ka socho'u yoo ta'u, kutaalee Israa'el kallattii kaabaan daangessuuf sodaa fi yaaddoo guddaadha. Yaada Tehraan keessa kan ture Israa'el jalqaba Hamaas haleeluun akka balleessitu, isa booda Hizbollaa akka haleeltuudha. Iraan waraanni kun balaafamaa fi badii guddaa kan qaqqabsiisu ta'uu hubachuun Iraan kallattiidhaan waraana akka irratti hin banne yookiin dhukaasa akka irratti hin geggeessine daangaa kaa'uu feeti turte. Garuu kun hin oolleef. Biyyoonni lameen yeroo ammaa waraana seenaa keessatti isa hammaataa fi balaafamaa ta'e walirratti eegalanii jiru. Saawudii Arabiyaanis baha giddugaleessaa keessatti rakkoo Iraan qabdu kabiraadha. Kun sababa maqaan Iraan waraana keessaa hin dhabamneef isa arfaffaadha. Naannawa kanatti Saawudii Arabiyaan biyya hordoftoota amantii Islaamaa Sunnii hordofan ishee guddoodha. Iraan ammoo Shi'aadha. Biyyoonni lameen kallattiin wal waraananiin beekanii garuu waggoota kurna hedduuf waraana biyyoota biroo keessatti faallaa walii dhaabbatanii beeku. Iraan naannawa kanatti biyya hordoftoota Shi'aa humna guddaa qabdudha. Kanaaf baha giddugaleessaa keessatti akka dursituu amantii Islaamaatti of ilaalti. Keessattuu warra Shi'aa naannawa kana keessa jiran hunda hoogganuu feeti. Iraan hidhattoota Saawudii Arabiyaan hin feene kanneen akka Huutii deeggaruudhaan Saawudii gadi buusuus yaalti. Erga waraanni waliinii Yaman bara 2015 eegalee gareen mootummaa beekamtii UN qabu humnaan aangoorraa buusuuf socho'u Huutiin Saawudii Arabiyaa waliin wal lolaa jira. Bara 2023 sababa waraana Gaazaa wayita baha giddugaleessaatti muddammi hammaatu Huutiin gargaarsa Israa'eliif deemutti daandii cufuun Hamaas tumsuudhaaf jecha daandii daldala addunyaa isa murteessaa akka ta'e Galaana Diimaa irratti xiyyeeffateera. Yeroo ammaa gareen Huutii kutaalee biyyattii gara caalu to'ateera. Kanaafuu garee ofitti amanuun ofiin socho'uu danda'an ta'aniiru. Akkuma Hizbollaa isaanis waan Iraan jettu ammoo xiyyeeffannaan dhaggeeffatu. Huutiin yeroo ammaa wayita haleellaa raawwataa jiran kanatti meeshaa ka dhiyeessaafii jirtu Iraan. Iraan meeshaalee waraanaa Huutiif dhiyeessuu ni haalti, siyaasa qofaan garee kana akka deeggartu ibsiti. Iraan waraana waliinii Sooriyaa keessattis michuu siyaasaa uummachuun ga'ee taphataa turte. Waraana mootummaan Bashar al-Assad hidhattoota Arabaa fi biyyoota lixaa irratti bane irratti Iraan Asaadiin tumsaa turte. Akka namoonni gariin yaada isaanii kaa'an waan yaada siyaasaa tokko qabaniif osoo hin taane faallaa Saawudii dhaabbachuudhaaf hojii qabatamaan Iraan agarsiisteedha. Deeggarsi Iraan garee Hamaas ka Sunnii ta'aniif taasistus kanumaan wal fakkaata. Kaayyoo fi galmi Iraan amantiidhaan gamatti akka jiru mul'isa. Iraan yoo yaaddoon weeraraa diina alaarraa ishee mudate qabatamaattis ta'u shakkiidhaan biyyoota biroo tarii faallaa diina kanaa dhaabbatan of bira qabuuf amantiin isheen daangessu. Amantiin osoo addan baasin gurmuu qindeeffatti. Hundaa ol ammoo galmi guddaan Iraan dirreen waraanaa akka daangaa isheetti hin dhiyaanne mirkaneeffachuudha. Tarsimoo ittisoo fi jabeeffachuu. Kun
Sababa shanaffaa Iraan waraana hunda keessaa hin dhabamneefidha. Erga waraan Iraaniif Iraaq bara 1988 goolabame Iraan dachee ishee irratti waraana geggeessitee hin beektu. Yeroo sana taankiin kan Iraaq dirreen waraanaa magaalaa Iraan ture. Iraan daafoo waraanaa sana dandamachuuf yeroo dheeraatti fudhate. Erga yeroo sanaatii tarsimoon waraanaa Iraan waraana kallattii ofirraa dhorku yookiin dacheen ishee dirree waraanaa akka hin taane gochuudha. Sababa kanatti sagantaa niikularaa irratti xiyyeeffatte. Kun waraan Iraan keessatti akka hin geggeeffamneef akka daangaatti fayyada. Humna tokko osoo daangaa isheetti hin seenin fagootti beekuun waraanni kallattii akka daangaa ishee keessatti hin geggeeffamne yookiin walitti bu'iinsi kallattii akka daangaa ishee keessatti hin geggeeffamne gochuun tarsimoo Iraan isa ijoo ture. Garuu tarsimoon Iraan waraana fagootti ofirraa ittisuu irratti qabattee socho'aa turte amma harkaa ba'eera. Tahraaniif magaalonni kan dirree waraanaa ta'aniiru. Israa'elis akkasuma kan yeroo dheeraaf ittisaa turte isheef hin oolle dirree waraanaa taateetti. Biyyoonni lixaa Iraan akka meeshaalee waraanaa niikularaa hin qabaanneef dhiibbaa guddaa uumaniiru. Uumaas jiru. Garuu Pireezidaant Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee murteessaa Iraan meeshaalee waraanaa niikularaa qabaachuu dhorku keessaa ba'an. Haa ta'u malee xumura bara 2023 dameen tikaa US Iraan meeshaalee waraanaa niikularaa hojjechuuf torbanootatti ishee hafa jedhee ture. Jaarmiyaan dhimma niikularaa hordofu International Atomic Energy Agency IAEA jedhamu Iraan faallaa dhorkaa meeshaalee waraanaa niikularaa dhaabbachuun ishee waggaa 20 keessatti yeroo duraaf ibseera. Marii niikularaa Iraan haleellaa Israa'eliin walirra bu'een milkaa'uu kan hin dandeenye Pireezidaant Tiraamp Iraan osoo tarkaanfiin irratti hin fudhatamin akka harka laattu akeekkachiisanii turan. Tarkaanfiin isaan itti dhaadatan kun maal akka ta'e jalqaban ibsine. Israa'elis ta'e Ameerikaan xiyyeeffannaan isaanii wiirtuuwwan niikularaa Iraan barbadeessuudha. Israa'el kanaaf haleellaa eegalte. Garuu akka jedhame wiirtuuwwan niikularaa Iraan irraan miidhaa geessisuu hin dandeenye. Meeshaa wiirtuu niikularaa Iraan keessattuu ka lafa jalatti ijaarame barbadeessuu danda'u kan qabu US qofa. Pireezidaant Tiraampis isa kanaaf dhaadannoo cimsan fakkaata. Tarkaanfii fudhachuuf torbee lama ibsanii garuu guyyaa lama keessatti boombii kanaan buufataalee niikularaa Iraan 3 haleelan. Haleellaan US itti makamte kun waraana kan daran babal'isa jedhamee sodaatamaa jira. Warri Iraan michuuwwan isaanii kanneen akka Raashiyaa dubbifachuu eegalaniiru. Garuu xiyyeeffannaan Raashiyaa yeroo ammaa waraana Yuukireen irrattidha. Iraan waliin hariiroo cimaa qabaatanis waliigaltee waraanaa garuu hin qaban. Raashiyaan akkasuma Iraanii fi Israa'el waliin hariiroo gaarii qabaachuufis fedhii qabdi. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp jalatti US waliinis karaa nagaan walitti dhufuun hojjechuuf fedhii akka qaban agarsiisaa jiru. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana akka jaallattan abdii qabna. Yoo jaallattan mallattoo laayikii tuqaa viidiyoowwan akkanaa hedduu qabna akkasiin dabarreef toora YouTube keenya subscribe godhaa jenna. Nagaatti.